barbaade isiniin jedhullee hin qabu. إلى بوليتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليتي وانت سيبوتشيسوس تو كلين انجرو دوغارا. وانت دي ماجر وانت وجت ماجر واردامتي نوتيكاليس سرغاتين توري. Namni keenya nama cadhise nama gartee kabaja qabu nama ilmoo fi guddifatu yeroo baay'ee irratti duula imbooyin wanti si bochisu jiru ani waa hedduun nan arga koomanti sinan arga jecha namaatis nan arga imbooyin obboleetti tiyya ati ammoo kenna rabbi sii kenne wanti rabbi sirraa hir'isu tokkos hin jiru dhugaadha atarra yoo laallee ummata kana hunda warra sooshaal miidiyaa kana fayyadamu kana irra hedduu isaaniiti gadi hadhaadha ilmaati ilmaan hedduu qabda jecha fedhanii yoo siin jedhan taate kenna rabbi sii kenne namni sirraa deeffatu tokkos hin jiru hadha oromooni maqaa quba namatti qabu malee nama ilmoo ofii guddi maaliin isin geette argaa jirra waa hedduu hojjechaa jirtanii waa hedduu dalagaa jirtanii rabbi sodaadha irraa gora akka dhuunfaatitti illee irraa gora illee nama keessa akka nam tokkootti nama keessa naqeen gaafadhetu jira kanaaf ati hadhallee yoo taate borullee yoo taate eenyuyyuu oli haati dhiiraa takka ni rakkatti maahii rakkadhaa hin jedhin haadha dhiiraa takka kana siin jechuun akka ati nama jabduu taate akka ati gartee nama kabaja taate akka nama qabeenya qabu taate beek ilmoo afur guddisuu jechuuni hadha namni ilmoo takkatti akka itti guddisu dhabe dhagaamuu katti bu'ee ittiin xiqqaatee maatii ofii xiqqeessee gadi ba'ee karaa rakka gatee deeman jiru ni jira. Hadha ilmoo afur bakka takkatti guddisuu ka abbaan jaraa bira hin jirre hundi keessanuu ni beektan. Jara keenyaa jiraattu irraa gora rabbi sodaadha. Isin hin karanne gadi baate isinuu kadhattu isin irraa hin arganne gargaartanii galee gargaartanii dhufaatu. Barbaqaan ilmaan kiyyaa balarraa bu'an. Ila sifooti yadiisi dhageeffadhu ilmaan namaa dhugaadha ila imbooyin ati haadha dhiiraati wanti ati takkatti hin beeku qabdu kaleessa illee siin jedheetiin jira ati hadha warroota miidiyaa kana gubbaarra deemee gartee warra ajaasirra hudduu banu kana walitti hin dhuftu haadha ilmaaniiti barati hadha rakkatte baga rakkatte ilmaan tana wajjin rakkatte ilmaan tun eenyuyyuu oli qabeenya hadha ilmaan oromoo harkaa qabdu kana olsitu harkaa qaba jechuudha. Qabeenya dhabde malee ilmaan gurguddoo ilmaan babbareeda ilmaan gartee akka mootummaatti guddiste tana qabdaati jechuudha. Qooma keetti dhaabdutti gammadee waan barbaade haasa obboleettiiti jira. Hadha warri asirra deemu ilmoota akkatti argachuu dhabee umrii fi waggaa 50 lakkoofsiisaa jira bara. Ni beekna warroota waan kana dalagan warroota waan kana inaaffaadha kun inaaffaa namaatiif bakka hin qabaatin hadhallee borullee yoo taate kabaja qabdu ilmaan Oromoo si jaalatti nutillee si jaalanne ilmaan abbaa qabdu guddisaa irratti gaalaa guddisaa hin jirtu. Kayeenyummaan isii beeku haga abba torbaatitti Oromoon cuftillee beeku jechuudha. Kanaafuu jabaadhu ati jechoota adda addaa kan namni siin jedhu inaaffaadha malee kun waan biraatti miti. Warri keessa mana arabaatitti dulloomee adda gadi bahee waan barbaade yoo jedhe miira keessa siin galchin. Ati kabaja qabdaa kaleessa kabaja qabdaa hadha abbaa mana kan keetii wajjin dhaabbattee wajjin rakkattee ka kaleessa warri inni wajjin dhaabbatu biraa hafe hadha ilmaan tana wajjin rakkataa isa wajjin akkatti rakkattu hundi keenya argaa jirra ni beektaa kan sitti dhiyaatu. Haga gartee nu hunda ija keenyaa waa argaa jirra jechuudha. Kanaafuu kanaaf bakka hin kennini ilmaan ta'e guddisu ilmaan guddisuu bira darbite kabaja abbaa manaatiif ati qabdu an kan kaleen barree barana baree jechuudha. Wallaa akkasii wajjin rakkattee nyaata dalagee mana san bira wajjin dhaabbattee achillee ima nyaata. Nyaanni namni itti kennu sun hin ta'uuf jecha akkasii wajjin rakkataa jirti jechuudha. Nama wajjin baasu namni ganama tattaafatu isin ilmaan namaa irratti namni quba qabu isin ilmaa jara keenya haa guddifattu maaltu isin ga'e. Naa guddisaa isin hin jette rakkattee na gargaaratti kalee gargaartanii jirtan galatooma. Mana gargaartan hin jenne dhugaadha oromummaa gargaartan hadda kalee nama kalee gargaarta isii gargaare san hin gabbayee arrabsutu nama hedduutu jira jechuudha. Waan akkasirraa qosadhu namni masarsaraa sin naqee sirraan fuune obbolummaa bira dhaabbatte oromummaa bira dhaabbatte maali hadhalleen bira yoo dandeesse bira dhaabbadhu malee yoo dadhabde dhiisii malee quba namatti hin laatin ati takkasii ati maa sirraa barbaachise gadi baatee barandaarti sinaa dalayte. Amma wanni na haasofsiise namni biyya alaarraa sagalee naa ta'uu barbaada. Na gargaaruu barbaada. Nama as keessa naa godhee abbaa ijoollee kiyyaa mana hidhaatii naa baasuu barbaada. Biyya kanaa na baasuu barbaada. Laakiin ana keetti dhaga'u jarri xiqqimii hin qaban hin fayyadan. Birri Oromoo fuustee waan hin taanetti balleessu. Nama sagalee naa ta'uu narraa qabaa jiran iffaan maqaa jiraa dha'uun barbaada. Ayyee namni sun abbaan ilmaan isaaniitu yoo nama ani yoo takka asirratti na argitanii ani koo ilmoo kiyyaa irra gadhaas keessaa ba'ullee sagalee namni naa ta'uu barbaadu sagalee narratti qabaa jiranis galee jarri hin fayyadamu nama faayidaa hin qabne innillee nama wajjiniin wallolee mana hidhaa seenee maalii jedhanii anammoo waan inni mana hidhaa seeneef ragaa hundaa wajjiniin ragaa hundaa wajjiniin of harkaa qabu maaliif sagalee namni naa ta'u jedhu narratti maan irratti qabu riskii ilmaan kiyyaa qabummaa barbaachise kanatu naasisise malee takka akkasitti haasa'ee beekaa ilmaan kana akkamitti akkaasiin gaadha hundi keessan ni beektan ansaatii asirraa ta'a osoo sibiilli garaa kiyya keessa jiru osoo inni nama raafti kan isaa. Keessa jira akkamitti dubbadhaa tushii qabe.
jara keenya jireenya namaa keessaa ba'a. Please warri kaayiroo keessa jirtan illee ba'a jireenya namaa keessa isin hin galchu. Yoo carraan keessi gangalchee akka malee si goggodhu jiraate namatti boorasuun barbaadin obboleessa kee. Si galee yoo ati sharrii fi istiin ati namatti yaaddutu marti abadan jireenya keetirraa itti hin deebitu. Sumatti jabeessiti malee jireenya kee jechuudha. Yoom yoo tanaa namni yoo haa ilmoo tanaa fi abbaa ishiitiif illee wayiin shirsiif hoyi. Dubbadhu na jiru. Abshir sifu boyni wallahi waan kiba etakana magadisiisaana namoonni as keessa jirtanu mucayyoo kana garuu yoo dhistanii bareedan fakkaata yaani bakka adda addaatti maqaa ishee asuftanii caarraa ijoollee isii qabuudhaaf sadarkaa isiillee gadi qabuudhaaf waan hin taane hin dubbatinaa kaayiroo keessa jirroonni keenyayyuu hin beekna sadaqaa maaloo jettanii mucaa isiillee ijoollee isiillee kan arrabsitanuu ilmoo qabdanii ilmoon keessan boreddoo isiin bakka isiin itti boqottuun beektanu kanaafu callistanii waa'ee ijoollee kanaallee naasa'ina sadaqaa dhaan guddattee ijoollee sadaqaa maaloo jettanii maqaa isaanii naasa'ina kanan isin jechuu barbaada. Abbaan shanillee yoo hidhame caarraa dhumatu namaanii walolellee namaan luluu nama jiru biyya ormaa keessatti dalagaadhaan walitti bu'u jira. Yookaan inni waan hamaa irratti yookaan waan hin taane irratti qabamee miti kan hidhame abbaan shanee dalagaa dalagateetuma ilmoo isaa bulchuu jira. Tuqtuuqii oofuu jira. Tuqtuuqii sana itti oofuu baajaajii jechuudha. Sanarratti namaan walitti bu'ee Oromoon as keessa jirtu marti isiitu namaan lolaatuma dalagattee galti. Sinii galee sanumarratti wanti inni namaan wal tuqee wallale malee waa biraa miti. Sifo maaltu maal ta'e maal taate? Ani wallahi ibsaayyee wanni an ta'e beeyta himan obsi daangaa qaba beeyte akkuma na argitanan asirratti illee wanni nan haasa'u dhimma ilmaan kiyyaatiif duraan illee qabee poolitikaa biraatiin harka wal keessaa hin qabu. Waggaa meeqa muluu asirra baatii meeqa muluu asirra taayitan ispoonsara galfadhee ibsa. Ispoonsara ammootu faayila abbaatiin galfadhe. Ijoolleen ammoo anarra hin jirtu UN irratti faayil nambarri isaanii ka abbaatiin tokko har'a inni eega qabame baatii jahan kana keessa namootiin sila aangoo qaban nama baay'eetu jirani namni feemasiidha jedhanu eenyu Mubaarak Musammaatii fi Siraa Sabaatu deemee achi keessatti gaafatanii barreeffamallee baasee ani yoo isinitti balleessellee dhiifama naa godha hundumti keessanuu warri huyna qabdan sagalee taati as keessaa naa baasaa jedhee kadhate kun hundi maalii fi silaa inni hidhamee torban tokkotti biyya galuun itti murtaa'e wanni inni ittiin qabame si qaamaadha malee waan biraatii miti badii biraatii miti wanni inni qabame ragaa gahaa qabaan waan hunda isaatuyyuun harka jira ilaali UN halkanii guyyaa ijoollee kanan fudhadhee deema warri UN keessa dalagan ijoollee sikkoo mandooti si galee namooti hundi isaaniituyyuu warri dhaabbata kamuu biyya kana keessatti dalagan ijoollee biyya isaaniiti si galeemti inni ammootu yoo miidhe jedhani anaaf ilmoo isaa miidhe malee nama biraa namni inni miidhe hin jiru biyya kana keessatti garuu isaan maal jedhan wanjala dalagee qabame kana